Afana fuba kani sana na fini na papeto afana fuba kani sana na fini yo dugu manki ya tate ko na bira na fini ababeto yo dugu manki ya tate ko na bira na fini yo ya harka fune akam jirtani hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya rarra waaqayyoo isiniif haa ta'u guyyaa guyyaadhaan chaanela eebbisa entertainment irratti viidiyoo adda addaa qabannee dhufna hadhas gaafii ajaa'iba wayii qabannee dhufnee jirra obboleettiin keenya takka ramadaanatti galuu fananii uffata amma bituu naa wayyamoo ramadaana keessa bituu naa wayyamoo ramadaanni gaafa ba'e bituu wayya gaafii jedhu naa dhiyeessitee jirti jechaadha. Egaa dursa osoo gaa'ee gaafii ishii deebisuutti hin cehinetti warroonni chaanela eebbisa entertainmentiidhaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan koomentii jajjabeessaa gaafii qabdan yaadota adda addaa yaadota bilchaataa nu barreessa waan isinitti gaafii uume hundumaa haala galeessa biyyaallee anis galee waan an beekuuf akkasumas kaargoon akkamitti akka godhachuu dandeenyu maal akka nu dhibu wantootuma hundaayyuu gaafachuu dandeessan jechaadha. Hara durba salaalee fakkaanne naante inna akkasiniin jedha warroonni har'a gaafii obboleettii keenya kanarratti yeroo baay'ee viidiyoo akkasii kana hojjadheen ture tokkoffaa maalan hojjadhee yaa'aniin ani viidiyoo kana dura hojjechaa ture keessaa tokko meeshaa biyya ormaa kanatti keessattuu online irraa gurree fuune Itoophiyaa gaafa galle uffanni asii Itoophiyaa yoo gale uffata biyyaa biratti salbaaje fakkaata dhugaa amma uffanni kun biyya kanatti bitame Itoophiyaatti garuu carqii horiin nyaate akkana fakkaata lalmiicite akkatti bujujuuga wayii ta'a hin bareedu tokkoffaa uffanni timirximti asitti timirxi dhagettee gatii huddiidhaan bite Itoophiyaa galtu uffata Itoophiyaa biratti salbaaje fakkaata uffanni Itoophiyaa jira ijoollee mallaqa keessaniin illee taphatina maaliif siniin jedhe beektu uffata mirxiin biyya keenya jira as teessee tilmaaman suura maatii keetii namoota hojjechiisuu fi barbaadde uffata aadaa odoo hojjechiistee fi siifis gaariidha biyyatti illee waan sirraa fudhatamudha. Uffata amma asii binnee uffata callisnee online ishii irraa application only application kamirraayyuu haa ta'u binnee uffata gurree gaafa Itoophiyaa gadi buune nama yoo kennite namni tuffata salbaa jedhamni irraa baate guurtee dhufte siin jedha ofii keetii kasii ta'u uffata lama sadii akkas waan qiyyaare keetii san atuyyuu biyyatti hojjechiifadhu dhugaa waan asii qaraxatti kafaltee meeshaa si harka asii fachi rakkattuu shaanxaa bittee hojiin cinqamu ati waan asii fudhattee galtu odoo danda'ame waan akka baxxaaniyaan hin jiraa miti baxxaaniyaa qorraa birdilibsii jecha waan akkasii hin jiraa miti waan akka qabsiisaa mataa daa'imman gaafa daa'ima argattan durba fa'aa argitan qabsiisaa akkasii xiqqoolee kan Itoophiyaas guute gin widdiidha malee guute gin isa waan akkasii waan hin fokkisne jechuu kooti. Waan akka shittoo urgooftu shittoon illee shittoo Itoophiyaan ga'u shittoon biyya kanaan beektanii fooniin qabu. Maal bitattamee qoyi wantoota bitachuu qabdan itti yaade sinitti hima. Hin jiraa mire maashinii bitadhaa dhugaa maashinii rifeensaan kaasan kana haaddatanii jala hin jiraa mire rifeensaa qulqulleeffan kan dubartoota hin jirte akkanatti kan chaarjeffamtu. Kan dhakaallee jirti kan dhakaasan bitadhaa gala yeroo baay'ee Itoophiyaatti ifaan baduu danda'a. Tokkoffaa wanni millaaciin akkanatti rifeensa kana ittiin haaddan kun isin gurraacha abobaayyoo rifeensa millaaciidhaan haaddan dhugaa kireemidhaa fi maashinii saniin fayyadama maashinii sanuu wayya maashinii sanitti rifeensa baay'isa malee gurraacheessu garuu millaaciin ittiin akkanatti bishaan haaddanii sun bobaa keessa kan hin gurraacheessaa boodii fa'aa uffatanii nama fuuldura taa'u hin qaaneftu qaama keessa hin jala hin gurraacheessaa isin of eeggannoodhaaf kireemii wantoonni dubartoonni fayyadamuu qabdan tokko kana jechaadha kee bobaa keessan sirriitti akka bareeduuf yoo boodii uffatte shaamizii feetee uffatte waan si fokkine akkan harka kee akkan ol goote sin dabbaru bobaan kun jechaadha yoo millaaciidhaan naadi garuu ijoolleen baay'ee millaacii fayyadamna waan hin qabnu jechaadha. Ogummaa isaa yookiin odeeffannoo isaan beeknu millaaciidhaan kana haaddannee bobaan keenya nu gurraacha. Ijoolleen baay'een kan sababa kana jecha boodii mana keessa uffachuu ni qaaneffatu akkan harka ol godhuu ni qaaneffatu bobaan kee gurraacha waan ta'eef nafa keetirra adda ta'a. Sababni akkas ta'uu maali doodaraantidha. Rifeensa millaaciidhaan haaddee kaate doodaraantii itti dibdu gurraacha si ta'a. Kanaafuu
kireemii fayyadama haga biyya kana jirtan gaafa Itoophiyaa galtan garuu maashinii san bitadhaa gala maaliif kireemii san argachuu dhiisuu dandeessan gizee hunda Itoophiyaatti inni jira garuu mallaqa guddaa sin gaafata deebi'ee immoo halaawaa fayyadama ani garuu itti fayyadamuun beeku halaawaa yoo namni itti beektani nama dhukkubsa dhugaa halaawaa nama dhukkubsa sababa saniifuu hin sodaadhaani yoo namni obsa dandeetti qabdan itti fayyadamuu dandeessan fayyadama halaawaan biyya keenyatti godhachuu hin dandeessa mana kee keessatti sukkaara bittee loomii tokko nuusa murtee keessa gootee wajjin takkattaksiistee ugaanni furdate dhaamsitee bishaan faana jechaa dhaamsitee bishaan sukkaara burcuqqoo tokko itti naqxee loomii nuusa murtee keessa buustee biddarratti takka ugaanni jedhee furdate jala dhaamsitaa meeshaa wayititti naqattaa meeshaa gizaazatti jechaadha gizaazis pilaastikii sira koon qabu meeshaa qadaada qabu wayititti naqattee lafa godhattaa sana booda gizee inni qabbanaa'ee jedhe fuutee qunxurtee akkanatti amma fakkeenya rifeensa ofirraa qabaatte fuutee asirratti akkanatti dibde laaxul goote daftee ilaal gizee rifeensa ol buqqisan sin dhukkubuu miti garuu namni mu'een haga barattuuf yoo barattan nama dhukkubu jedhanii garuu na sodaadhe gaafa tokko godhee na dhukkubee jennaan achumattan dhiise itti deebiin godhanne ennaa inni sun isa godhachuu dandeessu isaa yoo fayyadamtan keessattuu gaariidha maaliif sinin gurraacheessu bobaa keessanii qaama jalaa sinin gurraacheessu bakka gaarii ta'a jechaadha waa'ee gara uffata obboleettii keenyatti xachiyoon deebi'e uffata biyya kanaan bitin dhugaa garuu ati amma bitachuudhaaf ramadaanni ganaa ji'a tokkoo fi wayii tafe kana sanii asitti ramadaana asitti jechaadha ramadaana asitti bituu sii wayya ramadaana keessa bituu hin dandeessu ji'oota tokkoo kana keessa deemi ama bitachuu sii wayya yoo bitachuu eddeessi immoo garuu immoo bituu baattee gaariidha mallaqa gadi erga mallaqa isaan bituu dusan biyyatti odoo hojjechiifate uffata aadaa fa'aa uffata abbaa gadaa uffata barbaadee uffata miidhagaa namaafis kan kennitu gaabii fa'aa waan akkasii biyyaa odoo hojjechiiste gaariidha hojjechiifachuu barbaadde immoo namoota si hojjetan namoota onlaayiniidhaan hojjetan nama amanamaa jechaadha nama ani beeku nama baagiraawundi isaa beeku nama qabee gurra qabee si fiduu danda'u nama akkasii sinii fiduu danda'a jechaadha nama irraa hojjechiifachuu barbaadde tokkoffaa suuraa keessan kan seeran kaate kan gubbaadha gadi oduun ka'in kan normaalii qaama kee guutuu dhaabbattee kaate suuraa akkasii ergitee hojjechiisuu dandeessa biyyatti kan maatiillee kan namaa kennaa kan iddollee biyyaa hojjechiisuu si wayya jechaadha yookiin immoo nama ebeluu kiyyaa jiinkii kiyya jechuudha namni amma bututtuu kennituuf irra birrii kennuuf irra si filata fakkeenya wanni bittee poostaa xixiqqoolee ittiin birrii ashagan tana biyya kanaa bitadhu galiiti ittiin birrii ashaganii kennaa namaa kennasa ishee asii bitii galee birrii kuma tokko hidhiiti 500 2,000 akkasitti hidhii ashagii kenni akkasitti birrii Itoophiyaa jechaadha akkasitti kenni namni birrii isa eebbisee si galateeffata namni malee isa birrii asii uffata buuttee obitti asii galteen salbaaja arabni irraa hafte si jedhan namni fudhatu hin xaamullee uffanni asii Itoophiyaa galte uffata biyyaa biratti hin bareedu salbaaja fakkaata uffanni biyyaa immoo normaalii orijinaalidha kanaafuu kanuma siniin jedha kanaafuu ati yoo fedhii qabaatte bitachuudhaaf dirqamta taanan immoo asii amma bitadhu maaliifii uffanni babbareedni amma hin argamu ramadaana keessa dandeessee bittula ramadaana booddeellee haga shawwaaliin dhumatutti iidii waan jiruuf hojiin sun iidii waan ta'eef walitti waan adii deddeemaniif uffanni waddada ka ati bituu qabdu uffata yoom sinitti fakkaata amma bakka kanaafuu garuu immoo odoo akka gorsa kiyyaatitti uffata asii bituu caalaa uffata Itoophiyaa odoo bittanii gaariidha natti tola maaliif uffanni asii hin bareedu baay'ee uffanni kan biyyaatitu irra bareeda kan biyyaatitu irra bareeda dhugaa mirxiidha uffata aadaa hojjechiisuu dandeetta uffatuma normaal illee shifoonii faallee hojjechiisuu dandeetta uffata akkanaa kana faa Itoophiyaatti meetiriidhaan bita uffata akkasii birrii 4,000 qamisii akkana naxalaa faana 4,000 4,300 4,500 birrii Itoophiyaa jechaadha asittoo birrii meeqan bitta uffata gaarii tokko jakkeetii turkii tokko amma birrii 180 bitta garuu Itoophiyaatti meeqan akka bittu beektaa birriin kun 100 amma riyaala Suudii yoo ta'e birrii 4,000 Itoophiyaa ta'a riyaala 100 carqii lama faa hojjechiifachuu dandeessa yani ka daa'immanii faa qamisii tokko faa naxalaa faa ka daa'immanii xixiqqaadha gatiin illee 2,200 illee jira 3,000 jira jakkeettiif maatii faa abbaa kee faa akkas qamisii haadha kee faa uffata shifoonii haadha keetii hojjechiis asii Itoophiyaadha hojjechiisu si wayya suuraa ergitee suuraa isaanii sirrii kata ergitee suuraa irratti si hojjechiisna
inna kana siniin jedha uffata immoo garuu biyya namaati dhugaa baay'ee guuruun dharra'ina himxaam uffanni Itoophiyaa hoo gale uffattee gadi ba'uu si qaanessa ani gaafan gale boleettiin koo guyyaa guyyaadhaan uffata tokko naa miiciteet bishaaniin nakkartee akka turguftee naa afti akkan xiqqoo akka carqii fakkaatu akkana fakkaata laal Itoophiyaa keessatti si fokkisa deebi'ee amma biyya namaa kana keessa turree gaafa asii gadi baanee aduu laaluu hin dandeenyu dhugaa Itoophiyaa keessa haga torbaan tokko injigee akkana ol gadi ba'uu hin dandeetu ifa aduu kana laaluu hin dandeenyu mana keessa barannee miti baay'ee cima kanaafuu qimamochi uffata asiin guurina dhugaa isinitti himaan uffata booddeen gaabbitan uffanni birrii asitti guddaa si gaafata asii deebi'ee kiiloo irra yoo darbetti kafaltee galchitaa kaargoo kafaltee galchitaa achii baastee boolee keessa qaraxa yoo kiiloo irra darbe qaraxa kiiloo 47 bichaadha kan siin darbu natsaa kan orsi kafalchiisuu danda'anii deebi'ee achii immoo baatee makiinadhaan fe'uu jira biyya keessa maaltu si cinqe bakka oo dandeesse birdi libsii bitadhu dhugaa birdi libsii nomaan ta'u mirxii birdi libsii gaggaarii isaa birdi libsii 3-4 tokko shaanxaa keessa xiqqoo goote isa irraan uffata kee qiyyaaree kee bara rattabattee jennaan kiiloo isaa iyyuu jechuudha kiiloo 8 isa 3 yoo bitte 4 yoo bitte inni kiiloon 216 baxxaaniyaan 2 kiiloo 16 baxxaaniyaan 4 kiiloo 32 jechaadha isarra kiiloo meeqa siyaaf 32 47 8 kiiloo 15 bichaa siyaaf achi waan kiiloo 15 uffata kee keessa godhatta waan akka koondishinarii waa shaamboo waa gayiruudhaan kireemii looshinii waan yeroo gadi galti diddibattu waan akkasiisa yoo fudhatte isa sii wayya bakka sanirraa kana uffata biyyatti hojjechiisu dhugaa birrii kasaaraa kee malee uffanni tokkichi namni illee sirraan fudhatu sin galateeffatu illee sirratti tuffatu dhageessan ani sinitti hime gaafii qabdan kamuu gaafadhaa qimamoche waan barbaadda waan beekuu asini deebisa kan hin beeknes immoo odeeffannoo warra biyya jiru warra yeroo amma galirra gaggaafanne waan jiru siniin geenya kanuma siniin jedha waan dhageeffataniif galatooma viidiyoo biraatti walitti deebina obboleettii keenya takka dhiifaman dagadhe maqaan ishii burtukaan waan ta'e jedha garuu hawaala Joordaanii nagaafattee turtee hawaala Joordaanii mallaqa nama erguu dallaala naan jettee dallaala osoo hin taanetti nama hawaala jedhama dallaala jechuun kan nama walii gadi geessudha yookiin biizinasa naggaadee jechuudha dallaala miti kun nama hawaala jedhama hawaala yoo barbaadde lakkoofsa kee koomantii kan hin maxxansin naan jedhan jechaadha lakkoofsa kiyya karaa keessan haa dubbistu naan jedhani isii tarii kootii wal si qunnamsiisaa lakkoofsa kee koomantii jala kaa'itiif iskiriinshuutii godhee ka'een balleessa rakkoo hin qabu lakkoofsa kee kaa'e obboleettii kootiif hin kenna ishiidha wal si qunnamsiisaa ishiin nama irraan ergattu nama beektu si haa kennitu jechaadha Joordaaniin jirti kanaafuu kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma warroonni chaanela koo jalatti argamtan hundi keessanuu baay'ee isin jaaladha baay'ee isin galateeffadha sabiskiraaybii gochuun irraanfatina ውስጤ ናቸው ናን አረብሲና አሞጆል ኮሜንት ናን አረብሲና ነጃላዳ ማለም ነማረሲቱ ገሩ ሜ ማርት ስንራ ያን አረበ ማል ራርገት ነሙ ዋን ፈጫፋት ሀመተ ቢጀ ለፋ ከነረት አቤ ዋን ነጎተን ይመማለ ያኒ ዋን እዱ ከነ ነጎተን ይመማለ ሀመኛ ሺን ይምናን ዋን እንጀረን ይምነ ቻው